Maqaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko Ameen. Kiristoos du'aa kee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'aa ka'uu isaatiin du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa 8ffaadhaa barachaa kan jirru. Boqonnaa kana kutaa 6ffaa guyyaa darbee barannee kan turreen waa'ee araarsummaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irratti gaaffii namoonni biroo kaasaniidhaaf deebii manni kiristaanaa keenya kennitu ilaalleetu kan dhaabbachisne yaa dubartii si waliin maalan qabaa ammayyuu yeroon koo ammayyuu hin geenye kan jedhu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 4ffaadha kan ture. Arrasagaa isuma barumsuma kana boqonnaa 8ffaadhaan kutaa 7ffaarratti kan barannu guyyaarra Tsihoon eenyudha kan jedhudha kan ta'u. Akkuma yeroowwan darbanii gooftaan keenya ammas nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan Tsihoon kan jedhu dursinee akkuma barannee boqonnaa 4ffaadhaan raajonni Waaqayyoo dhalannaa gooftaa keenyaa dursanii warreen turan waa'ee gooftaa keenyaadhaaf wantoota adda addaa barreessaa akkuma turan waa'ee Dubroo Maariyaamis dabrees immoo waa'ee wantoota biroo wantoota baay'ee barreessaa turaniiru. Isaan keessaa tokko haadha keenya Dubroodhaaf Tsiyoon jechuudhaan galateeffachaa faarfachaa maqaa kana ishee moggaasaa akka isaanii haala kanaatiin ishee waamaa turan barumsoota keenya darban boqonnaa 4ffaadhaan barachaa turreerra. Egaan faallaa kana immoo namoonni baay'een Tsihoon kan jedhamee kitaaba irratti barreeffame Dubroodhaaf miti kan biraafidha jechuudhaan yeroon isaan jallisanii dubbatan wanta dhageenyuudhaaf nutis kun eenyuuf dubbatame Tsiyoon kan jedhu kitaaba qulqulluurraa haala kamiitiin hiikamee jira, haala kamiitiin fayyadamee jira kitaabni qulqulluun kan jedhu barumsa kanaan kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Walumaa galatti gaafa laallu kitaaba qulqulluurratti jechi Tsiyoon jedhu wantoota 4 bakka bu'eetu ni arganna. Wantoota meeqa? Wantoota 4 bakka bu'ee arganna. Kan jalqabaan magaalaa Daawitidha. Magaalaa Daawit Yerusaalem jechuudha. Daawit ganaan goomotummaatti yeroo dhufu Kebroon taa'uudhaan waggaa 7 erga bulchee booda isaa booda waggoota 33 magaalaa jalqabaa ofuma isaa hundeessuudhaan Yerusaalem keessa taa'eetu saboota Israa'el bulcheera. Magaalli Yerusaalem kun kitaaba qulqulluutti bakka adda addaatti Tsiyoon jedhamee waamameera. Caqasoota lamaan tokko laaluudhaaf lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 7 yommuu laallu Daawit mandara Tsiyoon ni qabate isheenis ergasii mandara Daawit jedhamte jechuudhaan Yerusaalemiin Tsiyoon jedhee kitaabni qulqulluun waameera. Dabarree raajichi Milkiyaas kan barreesse raajii isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 yommuu laallu Tsihoon akka lafa qotisaa ni qotamti, Yerusaalem lafa tuullaa dhagaa caccabee ni taati jechuudhaan takka Tsihoon
takkaammoo Yerusaalem jechuudhaan dhimma waan tokkodhaaf wanta wal fakkaatu magaala tokkodhaaf raajiin kun yeroo dubbatu ni argannaa jechuudha. Kanaaf isaan kun lamaan kallattiimaan magaala Daawit kan turte Yerusaalemiif dubbatamu isaanii ni hubannaa jechuudha. Kan biraa immoo Tsiyoon kan jedhu magaala jiraattota naannoo sanaa magaala Yerusaalem keessa jiraachaa warreen turan ijoollee Israa'eliif Tsiyoon jechuudhaan dubbatamteetti. Kanaaf Tsiyoon jechuun kan biraan jiraattota magaalaa Yerusaalemidha jechuudha. Kitaaba qulqulluutti ibsameera. Faarsaa 202 lakkoofsa 13 yommuu ilaallu ati ka'ii Tsiyooniif dhiifama godhii jechuudhaan raajichi yeroo waaqayyoodhaan kadhatu ni arganna. Tsiyooniif dhiifama godhachuun dhiifamni kan taasifamu eenyuufidhaan namaaf waan ta'eedhaaf saboota magaala kanaa Tsiyoon jechuudhaan waameera. Bakkuma ammaa faarsaa 247 lakkoofsa 1 yommuu dubbisnu maal jedha? Tsiyoon waaqa keef ilil jedhii jechuudhaan dubbata. Tsiyoon waaqa keef ilil jedhii. Gaan kan ililchu afaan kan qabu kan dubbatu eenyudha? Namadha. Tsiyoon kanneen jedhaman saboota jiraattota magaalaa sanaati jechuudha. Kanaaf tokko siikaanii Tsiyoon magaala Yerusaalem ta'uu ishee kallattiimaan kanarraati ni hubannaa jechuudha. Saboota maqaa magaalaadhaan waamuun bakka baay'eetti kan barsiifatamedha. Kitaabolee keessatti bakka baay'eetti ni arganna. Fakkeenyaaf faarsaa 67 yommuu ilaallu lakkoofsa 31 jechuudha. Biyya keenya ni kaasaa maal jedha? Itiyoophiyaan harka ishee gara waaqayyootti diriirsiti jechuudhaan dubbata. Kana jechuun Itiyoophiyaan lafti dacheen yookiin biyyi tokko harka qabaattee osoo hin taane karaa bultoo warreen keessa jiran waamuuti. Samiiwwan waaqayyoodhaan galateeffatu gaafa jedhamus kallattiimaan samiiwwan sagalee qotatu ta'an ergamoonni achi jiraatan jechuuti. Samaayatiin ilbelu samiiwwan ilil jedha gaafa jedhus achirra kan jiran ergamootaan jecha akka jiru akkuma kana kan jiru kunis Tsiyoon jechuudhaan kanneen waamaman jiraattota magaala Yerusaalem ta'uu isaanii ni hubannaa jechuudha. Sadeffaarratti Tsiyoon kan jedhamte samii torbeffaatti samii Aariyaam jechuudha. Bakka baay'eetti kitaabonni qulqullaa'oon ni kaasu. Mul'ata 14 boqonnaa 1 yommuu ilaallu mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 1 yommuu ilaallu qulqullichi Yohaannis akkas jedha. Ergasiis ol ilaalee hoolichaa tulluu Tsiyoon irratti nan argee jechuudhaan dubbata. Ol ilaalee hoolicha ilma waaqayyoo jechuudha. Tulluu Tsiyoon samii Aariyaam irratti argee jechuun dubbata. Qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara Ibrootaa kan erga boqonnaa 12 lakkoofsa 22 dubbateera maal jedha? Isin garuu magaala waaqa jiraataa kan taate gara tulluu Tsiyoonitti gara Yerusaalem isee samii keessaa kitille ergamootaa gammachuudhaan keessa jiraatanii geessaniittu jechuudhaan Tsiyoon samii ishee olii ta'uu ishee kitaabni qulqulluun haala kanaatiin fayyadamee ni arganna jechuudha. Kanaaf caqasoonni kun maal nutti mujannee yommuu ilaallu Tsiyoon jechuun bakka biraattis samii torbeffaa yookiin immoo samii Aariyaam ta'uu ishee nu hubachiisu jechuudha. Tsiyoon jechuudhaan kan biraan kan ibsame afureffaatti kan ilaallu deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Kitaaba qulqulluu keessatti bakka baay'eetti kakuu moofaa, kitaaba raajotaa, kitaaba faarfannaa, kitaaba seenaa keessatti Tsiyoon jedhamuudhaan haadha keenyaaf dubbatamee ni arganna. Isaan kana dudduuba deebinee yoo ilaalle boqonnaa afureffaa keessatti jechuudha. Barumsoota barachaa turreen kutaa 4-2 jalatti bal'inaan kaasuun keenya ni yaadatama. Irra deebinee kaasuudhaaf qabxiiwwan muraasa yaadachuudhaaf yoo barbaachise faarsaa 86 lakkoofsa 5 kan jiru maal jedha? Namni hunduu haadha keenyaan Tsiyoon jedha. Ishee keessaas namni dhalateera jechuudhaan kitaabni dubbata. Tsiyoon kan jedhamte dubroo Maariyaam, nama kan jedhame gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos. Innumti mataa isaadhaan ilma namaa jedhee akka nuuf waamaa ture yeroowwan darbe ilaalleerra.
asittis wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yoo kaasne inni matuma isaadhaan ilma namaa jechuudhaan mataasaa of kaaseeraa jechuudha. Namichi kun egaa dhuguma nama biraa miti. Osoo nama biraa ta'etu haati namicha biraa haadha keenya jedhamuu hin dandeessu. Qulqullichi Daawit garuu dursee Hafuura Qulqulluudhaan wanta isaaf ibseef deessuun waaqa keenya haati keenya dubroo Maariyaam haadha hundumaa ta'uu ishee wanta beekeef haadha gooftaa keenya nama kan jedhame Kiristoosiin kan deesse haadha keenya Tsiyoon jechuudhaan dubroodhaan waameera jechuudha. Dabalataan raajichi Isaayyaas kan barreesse raajii isaa boqonnaa 59 lakkoofsa 20 ilaalles haaluma wal fakkaatuun kan arganna. Faayisaan Tsiyoon keessaa ni ba'a. Yaa'ikob irraas cubbuusaa ni hambisaa kan jedhudha. Tsiyoon dubroo Maariyaam, faayisaan gooftaa keenyaaf faayisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Caqasni kun yookiin raajiin kun kallattiimaan gooftaa keenyaaf kan barreeffamedha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Roomaa kan erge boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti waa'ee Kiristoos barsiisaa yeroo jiru akkas jedhamee waa'ee isaadhaaf barreeffamu caqasa kana kaasuudhaan barreesseera jechuudha. Kanaaf faayisaa kan jedhame isa yommuu ta'u Tsiyoon kan jedhamte immoo haadha isaa taati jechuudha. Dabalataanis faarsaa 131 lakkoofsa 12 yommuu ilaallu kitaabni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyo Tsiyooniin filateera, bulmaata isaa akka taatuuf eeyyama isaa ta'eera akkas jedhee baraa hanga baraatti isheen kun bulmaata kooti, ishee keessan bulaa jechuudhaan dubbata. Tsiyooniin filateera, bulmaata isaa akka taatuuf eeyyameera, baraa hanga baraatti isheen kun bulmaata kooti jechuudhaan dubbateera. Waaqayyo Kiristoos Tsiyoon dubroo Maariyaam baraa hanga baraatti haadhummaa isaadhaaf taatee kan jiraattu haadha keenya qulqulleetti dubroo qofa ta'uu ishee ni beekna. Kanaaf walitti qabnee mulaallu gaa'ulmaa galatti raajonni Waaqayyoo dursanii raajiiwwan isaanii waa'ee haadha Waaqayyoo deessuu gooftaa keenyaadhaaf dubbatan keessaa tokko Tsiyoon jechuudhaan maqaa isheedhaan faarfachaa galateeffachaa moggaasaa turaniiru jechuudha. Kanaaf Tsiyoon kan jedhu kitaaba qulqulluu keessatti moggaasa hiikkaawwan akkasii kan qabu yommuu ta'u haadha keenya dubroodhaaf kan dubbatame garuu baay'atee akka jiru ilaaluun baay'ee salphaadha jechuudha. Kan taasisnee kan ilaallutti daballee dubroo haadha keenyaaf sagaduu ilaalchisee kan jedhu asirrattis namoonni baay'een ni kaasu waan ta'eedhaaf dubroodhaaf saganni hin ta'u yeroo isaan jedhan waanta dhageenyuuf kunis tokkodha. Haadha keenya dubroodhaaf dhuguma saganni ta'u maalidha? Saganni hin ta'uuf moo ni ta'aaf kan jedhudha. Manni kiristaanaa keenya sagada gosa lama qabdi. Sagada gosa lama qabdi. Isaanis kan jalqabaa sagada waaqummaati. Kan lammaffaa immoo sagada kennaati. Saganni waaqummaa uumaa samiif lafaa kan ta'e qulqulluu Sillaasee qofaaf kan sagadamudha. Kun sagada waaqummaa jedhama. Saganni kennaa immoo sagada qulqulloota Waaqayyoodhaaf sagadamudha. Kanaaf saganni kennaa yookiin saganni qulqullootaa kun sagada kabajaati. Saganni Waaqayyoo immoo kan waaqummaati. Uumaa addunyaa kan ta'e Sillaasee qofaaf kan sagadamu jechuudha. Haaluma kana egaa dubroon haati keenya mataa qulqulloota hundumaati. Isheen Waaqayyoon gadiif uumamtoota hundumaatiin immoo ol kan taate qulqulleettii waan taateedhaaf isheedhaaf saganni kennaa saganni kabajaa sirriitti isheef ta'a. Kun akkamittidha? Dursinee ilaala akkuma turre kabaja ishee irratti boqonnaa 4ffaa boqonnaa 5ffaa yommuu barannu qulqullichi Gabri'eel booda immoo Elsaabees galatoo haala adda ta'eedhaan sirreessanii haala isheef ta'uu danda'uudhaan akkuma isaan galateeffatan nutis ni galateeffannaa. Galatoon kun sagadadha jechuudha. Daawit maal jedhaa dursee faarsaa isaatti yommuu dubbatu bakka miilli Waaqayyoo dhaabbatetti ni sagannaa jechuudhaan dubbata. Faarsaa 131 lakkoofsa 7 yommuu ilaallu Waaqayyo gooftaan keenya dubroo keessa qaama isheerraa qaama fudhachuudhaan ji'oota 9 bultii 5 keessa tureera. Kanaaf dhuguma dubroon bultoo Waaqayyoo ta'uu ishee qofaaf saganni sirriitti isheef ni ta'a. Saganni kennaa, saganni kabajaa, saganni haadha Waaqayyoo jedhamtee kan itti isheef ta'u
saganni akkasii isheedhaaf ni ta'a jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf saganni akkasumas kabajni galanni bakka baay'eetti namoota baay'eedhaaf akka ta'u kitaabni qulqulluun ni dubbata. Unkaanaati gooftaa haftuuti namni gorsa jallattootaadhaan hin deddeebine akkasumas karaa cubbamootaarrallee kan hin dhaabbanne kan eebbifamedha. Kan eebbifamedha faarsaa irratti. Kanaafidha kitaabni qulqulluun faarsaa tokko tokko yommuu ilaallu kan ni dubbata. Akkuma kanallee namni waaqayyoon sodaatuuf abboommii isaa kan jaallatu namni akkasiillee kan galateeffamedha. Kanas kitaabni faarsaa 111 lakkoofsa 1tti ni kaasaa. Daballee achuma yommuu ilaallu deemsaaniidhaan qulqulluu kanneen ta'an seera waaqayyoodhaan kanneen deddeebi'an isaan kun hundumtuu kan galateeffataman jechuudhaan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Faarsaa 118 lakkoofsa 1 yommuu ilaallu jechuudha. Egaa isaan kana hundumaadhaaf saganni galanni kabajni akkasii kan immoo ta'u qulqulleettii qulqullootaa kan taate haadha gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos dubroo bara baraa qulqulleettii bara baraa haadha keenya dubroodhaaf galanni kabajni saganni haala adda ta'eedhaan isheen qulqullummaan ishee kanneen hundumaa ol akkuma ta'e saganni isheef ta'ullee akkuma kanaati jechuudha. Faallaa kanaa garuu diiyaabiloos bultoo kan taasifate namoota baay'ee laphee keessa buluudhaan dubroodhaaf saganni hin ta'u isheedhaa fi maqaa isheeyyuu amma waamutti kanneen ga'an akka isaan mana bakka sana keessaan isaan dhorkamanitti isheedhaan maqaan isheellee ka'oo akka hin qabne amma kanatti kanneen ga'an deebanii immoo ofuma isaaniitii hafuura qulqulluudhaan immoo ni guutamne yeroo isaan jedhan isa dhugaadha. Nama kofalsiisas nama gaddisiisas. Namni osoo hafuura qulqulluudhaan guutameetu akkuma Elsaabees hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan ilma waaqayyoo haadha isaa wajjiraan akkuma isheen galateeffatte haadha waaqayyoo galateeffatte ilmas akkuma isheen galateeffatte akkasuma namoonnis haadha gooftaa keenyaa kan taate kitaabni qulqulluu akkuma dubbate dhaloonni hundumtuu kana booda eebbifamtuunaan jedhu kun jecha hafuura qulqulluuti. Akkuma kitaabni halkaatiin kaa'ee akkuma kana namoonni ni taasisu turanii garuu hafuurri sun hafuura maal akka ta'e ilaaluun asirraatu nama dhibu jechuudha. Diiyaabiloos haala kanaatiin dubroo ari'achaa jiraataa dura karaa Heroodis ta'uudhaan ishee ari'achaa kana booda immoo laphee namoota laphee isaanii jabeessanii keessa buluudhaan dubroo haala kanaatiin ari'ataa jechuudha. Waan feefu kun hundumtuu doonga ta'uu isaa beeknee dubroon dhuguma galanni kan isheef ta'u saganni kan isheef ta'u beekuudhaan manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin likka akkuma Elsaabees taasiste haadha gooftaa keenya akkasumas gooftaa keenya qulqullicha Gabreedhaan immoo fakkeenya taasifachuudhaan akkuma inni ergaa himuudhaaf dhufee dursee galatoo isheef ta'u akkuma dhiyeesse akkuma kanaa manni kiristaanaa keenyas kanuma taasisti malee dogongortee miti jechuudha. Dubroodhaaf sagaduun galateeffachuun maqaa ishee ati eebbifamtuudha jechuu dhiisuun rakkoo ni qaba, eeyyee rakkoo ni qaba. Namoonni kan taasisan maqaa ishee waamamuu hin barbaachisu, maqaan ishee ka'uuyyuu hin qabu kanneen jedhan kan nama dhibu jechuudha. Maqaa dubartoota biroo ammam akka kaasan jechuudha. Kiristoosiin kan deesse dubroon maqaan ishee lafaan ka'u yeroo jedhan kuniin argamaa namoonni haala kanaadhaan maqaa isheedhaaf galatoonii hin ta'u isheen hin barbaachisu warreen jedhaniif kitaabni qulqulluun maal jedha kunoo raajichi Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 49 lakkoofsa 28tti kan barreesse haa ilaallu. Waaqayyo gooftaan akkas jedha namoonni mootonni hundinuu gara kee ni dhufu miila keerraas biyyoo arraabu namoota garsi qaban namoota jibban ani nan jibbaa namoota siif hin jilbeenfanne foon isaanii nyaachisaa dhiiga isaaniis akka waynii dhuganii machaa'u jechuudhaan Tsiyooniif raajiin kun dubbatameera. Lakkoofsa 14 yommuu ilaallu Tsiyooniif akka dubbatame ni agarra. Asirratti Tsiyoon kan jedhamte dubroodha. Namoonni isheedhaaf hin saganne gara isheetti akka isaan dhufan namoonni ishee jibban akka isaan jibbaman dhugaa dubbachuudhaaf namoonni dubroo jibban waaqayyo akka inni isaan jibbu
nan jibbaa jedhee akkuma dubbatochaadha. Namoota siif hin jilfanne foon isaanii nyaachisa. Kun ni raawwatamaa jechuudha gara fuulduraatti. Namoonni kana raawwatan kan jalqabaa dhaloota keessa warreen hin jirredha. Dhaloonni hundumtuu jechuudhaan dubroon hafuura qulqulluudhaan dubbatteetti. Dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu warreen eebbifamtuu hin jenne dhaloota bakkee kan jiran jechuudha. Dhaloonni immoo warreen mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'an, warreen mootummaa waaqayyoo dhaalan, kakuu moofaa keessaa qulqulloota, kakuu haaraa keessaa kiristaanota, ergamoota waaqayyoo dabalatee isaan kun hundumtuu maal jedhamu? Dhaloota jedhamu. Kanaa ala kan jiru unkaan foon isaanii nyaachuu si'ooliif kanneen qophaa'an abidda bara baraatti gubachuudhaaf kanneen jiranidha. Kanaaf waaqayyoo kana kallattii haadha isaadhaaf dubbate ni arganna jechuudha. Dabalataan illee achuma kitaaba maamuu ilaallu Isaayaas kan barreesse raajii isaa boqonnaa 60 lakkoofsa 14ffaa yommuu ilaallu namoonni garsi qaban gara kophee miila keetti kufanii siif sagadu maqaa kees Tsiyoon jedhu jechuudhaan immoo dubbateera. Warreen si tuuffatan si gaban gara kophee miila keetti kufanii siif sagadu maqaa kees Tsiyoon siin jedhu. Kun dubroodhaaf dhugaa saganni akka ta'u nutti agarsiisa. Dubroon haati keenya isheen saganni isheef wanta guddaa miti. Saganni kennaa ishee qofaa osoo hin taane ergamoota waaqayyoodhaaf ni sagadamaa. Kakuu moofaa keessatti, kakuu haaraa keessatti abboonni ergamoota waaqayyoodhaaf yeroo sagadan, qulqulloota waaqayyoof, duukamoota gooftaa keenyaadhaaf namoonni biroon yeroo sagadan kun hundumtu barreeffamee ni jira. Isheen garuu haadha waaqayyooti. Qulqulluun Phexros duukamoota gooftaa keenyaati. Dubroon Maariyaam garuu haadha gooftaa keenyaati. Isaaf saganni hin ta'a. Dubroodhaaf garuu sanaa olitti saganni guddaan isheef ni ta'a jechuudha. Isheen haadha waaqayyooti. Ergamootaan kan galteeffamte dubroo bara baraa, qulqulleettii bara baraa fi kennaa fannoo jalaati. Dhuguma saganni dubroodhaaf ni ta'a. Barumsi keenya guyyaa har'aa amma kanaatti kan turedha. Kan itti aanu immoo gaaffilee ajaa'iba dubrootti kaa'edha. Ajaa'iba ta'ammire Maariyaam yookiin ajaa'iba dubrootti kanneen kaan isaan kana kutaattaanuun qabannee kan dhufna kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.